Ashama akkam nagaa jirtu Yoobsan Tuwiiti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaa akkaataa itti daa'imman barsiisan yookiin qubeedhaan fi wantoota raajeffachuudhaan daa'imman barsiisan boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa jennee yeroo darbe kan ilaallee turre. Har'ammoo boqonnaa sadaffaa hibboon ta'ii yookiin immoo hibbakaa isa jedhu akkaataatti daa'imman maatiin barsiisaa deeman kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumuraatti Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa hibboon ta'ii yookiin toon ta'ii jedhamti. Hibboon naannoo biraa biraatti hibboo yoo jedhamu hibbakaa jedhama. Hibbakis jedhama. Isaan sun egaa haala isaaniitti maatiin tokko itti barsiisanidha. Maatii galgaloo jedhamee haala kanaan yeroo galgala walitti yaa'anii lama ta'anii yeroo isaaniitti hibboo wal gaafatanidha. Yeroo ijoolleen maatiin buna dhuganitti yeroo ijoolleen wal gaafatan hibboodha jechuudha. Hibboo jechuun kallattii adda addaatiin kan haala naannoo keessatti ittiin beekamuuf ittiin baratamuun hibboo ijoollee barsiisuu danda'an tartiibota hibboon ittiin baratamu kana fakkaata. Har'aaf hibboosaa warreen shaakaltan yookiin immoo mana ijoollee bira jirtan itti himaa deemuu dandeessu. Inni kan biraanii tiksee sobduu kan jedhudha. Seenaa tiksee sobduu yookiin immoo taateewwan akkaataa toon ta'ii kana itti odeessan daa'imni akka isheen hin irraanfanneef yookiin daa'imni akka isheen hin daganneef toon ta'iidhaan qabannee yookiin immoo haalota hibboo fakkaatan hin qabannee oduuwwan daa'imman dagachuu hin dandeenye karaa nuyi ittiin barsiisnudha. Akka fakkeenyaatti egaa kuni tiksee sobduu jedhamti. Tiksee hoolota tiksaa jirti. Tikseen kun maal gooti? Yeroo adda addaatti hoolota koo bineensi na jalaa nyaatee xiyya ture. Yeroo inni iyyutti maatiin yookiin hawaasni dirmannaa dhaqaa garuu soba akka goyyoomseetti himaa ture yookiin immoo sa'aatii kana biraankisa jennu jechuudha. Ituma jedhanii guyyaa baay'ee kun akkanaatiin yeroo isaanii isatti baqannaaf yookiin dirmannaaf dhaqan inni garuu itti kolfaa jira. Isaan dirmannaa yookiin immoo dhuguma horiin ittisu kana bineensi jalaa nyaatee yookiin hiyyeeyyiin jalaa nyaateedhaan dirmachuuf fiiguu warreen kun warra dirmannaati. Inni garuu hoolota isaa adda dhiisee tapharra jira ture. Haala kanaatiin yeroo hedduudhaaf akkanaatti maal gochaa ture? Hawaasa kanaa goyyoomsaa ture yookiin immoo hawaasa kanaa sobaa ture jechuudha. Iyyee yeroo inni hoolota koo hiyyeeyyiin na jalaa nyaattee jedhutti uummanni kun itti dirmata. Dhumarra garuu dhugaa ta'a. Dhumarra maal ta'e akkaataa kanatti yeroo isaan waan soba ta'uu dhaga'anii deebanii galaa jiranitti dhumarra adeemsaan boodarra maaltu ta'a? Taateen inni sobee namoota goyyoomsaa ture kuni guyyaa tokko garuu dhugaa ta'a. Guyyaa tokko akkasuma sirrii isaa maal ta'e? Yeeyyiin kun daanatti dirmannaa yaa'ee hawaasni kun qe'ee isaadha dhufee yeroo inni isa dirmannaa dhufe inni garuu itti kolfee itti bashannanaa tureera. Dhumarra garuu haala argaa jirru kanaan dhuguma yeeyyiin maal isaa nyaatti? Hoolota isaa nyaatti. Yeeyyiin hoolota isaa gaafa ishee nyaattu kun addana kana yeeyyiin addana kana jirti. Yeeyyiin addanatti yeroo isheen hoolota isaa nyaattu innis akkuma dur bare sana iyyaa jira ture. Kun gurra qabateeti iyyaa jira. Gurra qabatee hoolota koo yeeyyiin nyaattee na jalaa jedheetu iyya kaase jechuudha. Yeroo inni iyya kaasetti garuu hawaasni maal godhe? Hawaasni akkuma duriin sobaadheetu hojii isaa hojjetachaa jira kun. Isaa gara mana isaatti deddeebi'eera yeroo baay'eef sobameera waan ta'eef jechuudha. Isa booddee maal ta'e? Dhumarraa hawaasni kun namni tikseen sobduu kuni beellada yookiin immoo horii tiksaa jiru kana yookiin hoolota tiksaa jiru kana tikseensaa qofaatti hafuu danda'e yookiin iyyeellee uummanni isa dirmachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sobni waan hin taane tokko ta'eera jennee gaafa ittiin iyyaa turre namoonni amala keenya sana baran gaafa wanti dhugaan raawwate nu dhaga'uu diduu jechuudha. Dhugaa yoo itti himneeyyuu yeroo hedduu akka nuti sobnu amaleeffateera waan ta'eef yoo dhugaatti dubbannes dhugaa dhedheenuu namanuu jechuudha. Kanaaf bakkeewwan adda addaatti rakkooleen adda addaa akka isaan bal'inaan ga'an kan taasisu kanadha jechuudha. Inni kan biraan faaruu hirmaannaadha. Faaruu hirmaannaa keessattis egaa faaruu hirmaannaa yeroo jennu aannan yeroo elmamuudha. Aannan yeroo dhugamu haala ittiin ijoollee barsiisaa deemaniif tartiiba isaati jechuudha. Tartiiba kanatti aayyoon kun yookiin harmeen kun saawwa elmaa jiru. Erga elmanii booddee immoo qodaawwan kun kana jedhamtu kanatti kennaafii jiru aannan dhugaa jiru jechuudha. Sa'aa fi waatii isheetii
saanii fi waatiin ishee haati kana fakkaatti jabbii ishee kana fakkaatti jedhanii haala ittiin barsiisaa deemanidha. Inni kan biraan eebba maanguddoodha. Eebba maanguddoos yeroo itti jaarsi nama eebbisu eebba jalaa harka bal'ifatanii yeroo itti eebba fudhatanii coqorsaa yookiin marga qabatee yeroo jaarsa eebbisu. Odaa jala taa'anii yeroo eebbisaman odaan muka gaaddisa qabu, muka ija qabu, muka jiidhina qabu, muka booftii fi wantoonni nama miidhuu danda'an jalan qubanne jalan jiraanne waan ta'eef namni jala taa'ee haalan ittiin ijoollee eebbisuu danda'uuf namoota gurguddaa eebbisuu danda'u. Eebba jaarsaa haala kanaatiin yeroo isaan irraa fudhatanii fi inni kan biraan bineentii kan jedhamudha. Gosoota bineensotaa haala ittiin bineensaa fi beeylada addaan baasnee ijoollee daa'imman barsiisnudha. Bifa ishee yookiin immoo maqaa ishee fi gosa ishee wajjin fakkeenyaaf waraabessa bifaan kana fakkaatti yookiin maqaadhaan kana fakkaatti inni haala ittiin barsiisnu bineensa waraabessa bineelda keessaa immoo hoolaa kan mana jiraattu sangaa jaldeessa ijoollee argitee hin beekneef yookiin ijoollee baadiyyaatti hin alanneef haala kanaan barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Leenca, re'ee, saree, bosonuu, lukkuu, harree fi kanneen kana fakkaatan haala kanaatiin maalla maqaa bineensa bineentii jenneetu bineelda bineeldotaa bineensota akkaataa itti barsiisnudha jechuudha. Inni kan biraani maqaawwan mukeenii akkaataa kamitti akka barsiisuu dandeenyu muka mukkurree gannee jedha. Muka mukkurree gannee gosoota mukootaa jiranii keessaa birbirsadha. Birbirsi kana fakkaata laaftoo irra keessaa baala qaqalloodha. Qoraattii illee kan qabdu fi naannoo baadiyyaatti kan gurra duba shamarranii gurra ittiin muran laaftoo jedhama. Gaafa masqalaa kutanii kan balbala dhaabanidha. Birbirsi immoo gosa kana fakkaatti baala qoraattiin qabdu baalli ishee qaqalloodha. Isheen illee laaftoo birbirsa gammoojjii keessatti biqiloota argamanidha. Dhaddacha akkasuma dhaddachi immoo laaftootti dhiyaata garuu laaftoo miti kan akka odaatti diriiruudhaanis waddeessa. Waddeessi immoo kana fakkaatti yeroo inni daraaraa jiru waddeessi firiin ishee kan nyaatamtudha. Naannoo baadiyyaatti firiin ishee ni nyaatamti. Akkasuma dambii. Dambii kan jedhu kun immoo kan imimmaana'udha. Akkasuma illee biqilaa kan biraa ofirratti kan biqilchuu danda'udha. Dambii jedhaman immoo muraniinaan deebii ofiisaadhaan kan baay'achuu danda'u. Hidda qabaata. Muka kan biraa illee ofirratti biqilchuu kan danda'u. Waleensuu. Waleensuu kun muka kana fakkaatti sirboota adda addaa keessatti waleensuun kan ittiin sirbamudha. Akkasuma harooressa. Harooressa illee kun muka kana fakkaatti ejersa kana fakkaatti fi kanneen kana fakkaatan jennee barsiisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa tuqaadha. Tuqaa jechuun immoo bineensa boolla keessa jiraatu yookiin bineensa waan akka hantuutaa ta'e garuu hantuutaa ol guddaa kan ta'e tuqaa jedhamti. Kana fakkaatti isheen immoo tuqaan kun immoo tuqaa jennee barsiisuu dandeenya. Aduu yeroo aduun baatu kana fakkaatti tulluu yookiin tabba yookiin immoo gaara maqaa adda addaatiin barsiisuu akkaataa nuti dandeenyudha. Duumessa. Duumessa kan jennu immoo kun yeroo aduun baate jetti booddee gara galgalaa fi gara ganamaa yeroo tokko tokko kan qilleensa samii keessa deemu fakkaatu yookiin bifa adda addaa qabaatu duumessa. Inni barsiisuu dandeenya. Tulluun kun adda kana jira, manni adda jira, irra keessa kan argamu tulluu jennee barsiisuu dandeenya. Qilleensa bubbisu. Muka yeroo inni gara tokkotti luuccesee jiru qilleensa bubbisu haala kanaatiin argisiisuu dandeenyaani jechuudha. Daa'imman barsiisuudhaa fi shaakalsiisuudhaaf haala ittiin nu tajaajilu yookiin immoo nu gargaarudha jechuudha. Inni kan biraa hibboodha. Hibboo anoo ergaan deema ati eessa deemtaa kan jedhanii barsiisanillee. Deebiinsaa gaaddidduu harroonni sadii mi'a tokko baatu. Harroonni sadii mi'a tokko baatu kan jedhu Amaariffaan soostuu bullichaa hojjeta jedhan sunsuma. Harroonni sadii mi'a tokko baatu. Sadan isaanii maal baatanii jiru? Majii kan jennudha. Majiin sadan isaanii maal baatanii jiru? Distii tokkitti baatanii jiru. Harroonni sadii mi'a tokko baatu jedhanillee itti himuu danda'u jechuudha. Walii nyaannaa maafuu qabdaa. Walii nyaannaa maafuu qabdaa. Maankiyaa yookiin fal'aana ishee jedhamtudha. Waxxee gamaa balballi ishee lama. Waxxee gamaa balballi ishee lama funyaanidha. Fayyaa du'aa dhalu, du'aa fayyaa dhaludha. Lukkuu fi puphaadha. Hanqaaquu fi lukkuudha. Fayyaan lukkuun fayyaadha. Puphaan immoo waan du'aa waanii kan qabnedha. Adeemsa jiruu isaa keessatti jechuudha. Kanaaf warreen kana hibboollee haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin barsiisuu yookiin shaakalsiisuu dandeenya jechuudha.
Anoo ergaan deemaa ati eessa deemta kan jedhu gaaddidduudha. Gaaddidduu deebiinsa. Harroonni sadii ba'aa harroonni sadii kan jedhuuf immoo sunsuma yookiin majii yookiin immoo horsiisee jirudha. Majii yookiin dhagaa irra teessu sadan majii yookiin dhagaa distiin irra teessu sadanidha. Dhagaan sun dhagaa gosa dhagaa sadiiti. Dhagaan sun afaan biraatiin naannoo biraatiin hin beekamu. Naannoo maal akka jedhamtu hin beekne. Walii nyaannamaa huuqqattaa kan jedhu fal'aanadha. Yookiin immoo maankiyaa ishee jennudha. Fal'aana namni hin beekne jiru. Fal'aana yookiin maankiyaa yookiin fal'aana ishee jedhamtudha. Akkasuma immoo waxxee gamaa balballi ishee lamaa kan jettu immoo funyaan namaati. Funyaan balbala lama qabdi. Lamaan ishee waxxee jedhaniitu kaa'u. Funyaan abdii deebiin ishiiti. Sadaffaa fayyaa du'aa dhaluu du'aa fayyaa dhaluudha. Inni immoo lukkuu fi buphaadha yookiin immoo hanqaaquudha. Lukkuu. Lukkuu fi killee yookiin buphaa yookiin immoo hanqaaquu ishee jedhu taati jechuudha. Haala kanaatiin daa'imman maal gochuu dandeenya? Barsiisuu dandeenya. Haala kanaan jalatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Yoo isinitti tole yoo ibsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.